So why Paulus. So let us start with this question. Any microorganism is just what its name suggests, a very small microorganism. Microorganism kan xixiqqaan kun hammaan baay'ee xiqqaa fi seerota garaagaraa isaanii kan dubbatu. So there are 5 main groups of microorganisms. Microorganismii bakka 5 qoonnee ilaalla. Tokkoffaa Protozoa, lammaffaa Algae, sadaffaa Bacteria, afuraffaa Fungi fi shanaffaarratti Virusii jechuudha. So Protozoa, Fungi and Algae. Protozoa are unicellular organisms that lack a cell wall. Protozoan gosa unicellular organism kan cell wall hin qabne jechuudha. Most of them are motile. That means they can able to move from place to place. Bakka sochuu danda'anii jechuudha. And they include organisms such as amoeba, plasmodium, and so on. So plasmodium is organisms that causes malaria. Plasmodium akkuma beekamu gosa baattoo dhukkuba malaariyaa nama qabsiifte gosa isaa gosa plasmodium kan gosa Protozoa kan bubbusaan nama qabsiisudha jechuudha. So the only unicellular fungi are the yeasts. These include brewers yeast. Jechuudha jechuudha. Gosa yaadii yookaan gosa yeastidha kan dhugaatii alkoolii tolchuuf fayyadu yoo ta'u, Bakarsi yeast jechuun immoo gosa bakteerii gosa yeastidha kan daabboo garaagaraa fi buddeena garaagaraa tolchuuf fayyadu jechuudha. So gosti yeastidha kan ammas organismii akka yeastii fakkaatu kan kaandidaa yookaan immoo faana namaa keessatti wal horuudhaan faana namaa ajjeesu santuu jira jechuudha. Also the yeasts are the only unicellular fungi. Akkuma yeastiin gosa fangasi kan seelii ta'etti, other fungi are also classified as microorganisms. Gosti fangasi isa biraatis kan gosa microorganismii jalatti ramadamuu danda'anii jechuudha. Many fungi produce an mycelium, a microscopic strand called hyphae. Mycelium microscopic strand kan wal dhufee hyphae jedhamu qaba jechuudha. They release enzyme from this strand that suggest whatever the fungus is growing on. Enzyme release keessaa godhan jechuudha. Strand yookaan immoo hyphae kana keessaa efa godhan booda wanni isaan enzyme release godhan sun digest yookaan bullooti. Bullooti booda fangasiin immoo extracellular digestion kana fayyadamee waan sanyaatiif fayyadu isaati jechuudha. Yookaan guddina isaatiif fanga fayyadu jechuudha fangasi kana. The product of digestion are then absorbed into the fungus to help fungus with its growth and reproduction. Guddinaa fi wal horuudhaaf isa fayyadee jechuudha. So fangasiin kun extracellular digestion qabachuu maaliif enzyme if keessa yaasetti wantoota irratti dhangalaasee wanni sun irra bulootu booda dhiigee nyaataa jechuudha. Remember, fungi do not have two roots, stems and leaf. Akkuma beekamu fungiin hidda dhugaa, jirma dhugaatii fi baala dhugaa qabu jechuudha. Some fungi live in or on living organisms. Fungiin tokko kan inni jiraatu bineensa keessa bineensa gubbaadhaa jechuudha. As parasite akka parasite tokko akka maxxanatti jiraataa jechuudha. Others live on dead materials. Kun immoo inni biraa waan du'an gubbatti jiraata. Such fungi which eating dead materials are called saprobians. Gosti bakka miseena maal jedhamti? Saprobians jedhamti. So organisms that digest their food externally and absorb the product.
gooti saaprophaayit yookaan saaprophaayit gosa fangasii akkamiiti? Gosa fangasii akkamiseeti nyaata alatti inzaamirra naqanitti nyaanni fedhatanii bullaa booda xuuxan jechuudha. Algae are an important group of organisms. Algae kun saapura kun garee organismoota faayidaa qabaniiti jechuudha. Many algae are large. The seaweeds are all algae. Gosi saapura baay'ee gurguddoodha. Irra caalaan isaaniiti. Keessattuu seafoods keessattuu galaana keessatti saapuun yeroo walitti dhufanii bifa magariisa taate akkatti nama jedhamu caabsuun algaedha jechuudha. Mukarraa saapuudha jechuudha. But some algae are unicellular. Algeen tokko tokko saapuun takka takka seela qeenxeedha jechuudha. Some unicellular algae are motile. Unicellular algae yookaan algeen seela qeenxe tokko tokko maal jedhu motile from bakka bakkatti himuu hin ta'e jechuudha. They can move. Viruses are sometimes referred to as microorganisms. Virus yeroo takka takka akka microorganisms refer to yookaan dubbatamaa jirti dubbatamaa jechuudha. Also some biologists say that strictly they are not organisms at all. Akkasumas organismoonni biologistoonni maal jedhanii vaayirasiin akka they are not guutuutti organismii miti jechuusaati. Caasaa yookaan immoo amaloota organismoonni qalaqsan hundi calaqqachuu jechuu isaaniiti. Virus cannot independently carry out any of the process common to all living organisms. Kana jechuudha vaayirasiin kophaa isitti osoo lubbu qabeeyyii keessa hin seenin dura caasaalee bu'uura jireenyaa kan akka moolaa pirooses jennu kan akka organismoonni gaggeessan jechuudha. Kanneen akka bakka socho'uu, respireeshinii nyaata buqqanii anniisaa argachuu, kanneen akka excretionii xuraa'aa fira baasuu, kanneen akka argamsuu, kanneen akka wal hormaataa kun hundi gadi hin gaggeeffamu jechuudha. Kophaa isii gaggeessuu dandeessu jechuudha. Ifa infeet yookaan ifa seelii takka yookaan seelii organismoota akka infeet goota ta'e seente booda wal horuu eegalti jechuudha. They can only reproduce inside the other cells. Seelii biraa keessatti wal horuu dandeessi malee seelii biraatiin qaama organismootatti alatti isiin paartikiliidhaa jechuudha. So they are all parasited. Vaayirasiin hundinuu parasaayitii yookaan maxxantuudha jechuudha. Seelii namatti maxxantee seelii namaa keessa hin jirti niikolasii ajajjee viral protein akkasiin oomishuu akka inni oomishu waan taasisu waan ta'eef they are all parasited jechuudha vaayirasiin. Some parasitize bacteria. Vaayirasiin tokko tokko bakteeriyaa keessa seenetti niikolasii bakteeriyaa yookaan caasaan bakteeriyaa fayyadamee akka vaayirasiin heddummaattee karaa lafaatti taasisa. Some parasitize plants. Vaayirasiin tokko tokko immoo biqiloota keessatti biqiloota kana keessatti wal horaa jechuudha. And others parasitize animals. Vaayirasiin walakkaan takka immoo inni tokko immoo maal bineensa keessatti lubbuu horatee wal horaa jechuudha. The basic virus is not even a cell jedha. Seelii miti jechuudha. Very bad seelii miti. It has no nucleus hin qabdu. In the cytoplasm qabdu jechuudha. But it does have genetic material surrounded by net protein code. So genetic material qofa qabdi. Vaayirasiin tuni kanaafuu DNA qabdi jechuudha. RNA qabdi. Genetic material kana protein code dhaan haguugamee argamu qofa qabdi jechuudha vaayirasiin. So let us see a typical types of cell, eukaryotic cell and hyperkaryotic cell. Eukaryotic cell is a type of cell that has a nucleus. Nucleus is about eukaryotic cell. The word eukaryotic derived from Greek eu or theo and kryo.
which means referring to is nuclear kana jechuudha. Gosti eukaryotic cell jedhamu kuni gosa seelii dhugaa gosa nucleus dhugaa gosa seelii kan nucleus dhugaa ta'u nucleus dhugaa kun surround yookaan membrane cell membrane haguuganii argamuu isaati jechuudha. So prokaryotic cell is a type of cell that does not have nucleus hin qabne jechuudha. Cell kan nucleus hin qabne. Only bacteria have prokaryotic cell. Gosa microorganismota keessa gosa lubbu qabeeyyii keessa kan prokaryotic cell qabu maali? Bacteria qofa jechuudha. The word prokaryotic is derived from Greek pro, that means before, and karyos becoming referring with bacteria, plural bacteria. So this is a macroorganism consisting of just one prokaryotic cell. Cell bacteria, cell prokaryotic cell. Although bacteria however have prokaryotic cell. In prokaryotic cell there is no true nucleus. Nucleus itu ada yang jiru prokaryotic cell ini. So such prokaryotic no true nucleus that separate from the rest of the cell by cell membrane. Nucleus itu kan cell membrane dan asal-asalan ada begitu juga. Instead, bakasanya the DNA of the bacterium forms a continuous loop that is intermingled with the cytoplasm. DNA bacteria adalah marset, cytoplasm ini marset sambil DNA soba kana akan nyambung antara isi juga. Not all bacteria have a capsule, and many do not have flagellum. Hundi bacteria adalah kapsul yang kamu. Immu ammas hundi bacteria adalah flagellum yang kamu. Misalnya kan bisa coba flagellum yang kamu juga. Kapsul yang kamu juga kapsul yang kan uang tidak ini pula. Aku bisa bawa coba latih dari rah. Aku bisa bawa coba bacteria kana. Sambil kamu hundi mau flagellum sebagai uang di coba yang kamu juga. All bacteria do have a cell wall. Bacteria itu cell wall apa? Cell wall more yang jamu apa ni? That cell wall is made from a substance called peptidoglycans, which makes it rigid. Coba peptidoglycans itu protein ya. Peptidoglycans is a carbohydrate which very important materials to make bacterial cell wall. A cell membrane, cytoplasm, ribosome, and DNA. Karena udah diatur sama macam. Jadi karena bacteria ada. Are all bacteria have the same shape? Bacteria itu same. Bisa tak apa nih? Boleh tak apa nih? No. Begitu kawan. There are several shapes, size, and arrangements. Bacterial cells come in three main shapes. Kusti bacteria ada macam bacteria pakai seti kode maju cocci, singular coccus, spherical shape itu cocci koko, bocah kegenggo di bacilli, singular bacillus, roll shaped, bocah ke ulet itu bocah ke ada, spirochetes, spiral or corpse screw shaped bacteria, kusa ke spiral itu kusa lah mau tetap aja orang bocah ke spider ini untuk sana itu so tanaku araf muka erotan oleh timnya